Jirra jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show kan torban kana eegalee jira. Torban kana ammoo hedduu akka bashannantan yaaduudhaan dargaggoota baay'ee qaxalee ta'an miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa gurguddaa uuman keessumaa gama TikTokitiin ammoo nama hordoftoota miiliyoonatti dhiyaatu qabuu fi akkasumas immoo kontentiin isaa viidiyoowwan inni hojjetu hedduun nama bashannansiisuudhaan beekamu dargaggeessa baay'ee jabaate dargaggeessa Naafiyaad Addunyaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii keenyatti waliin taa'aa isiniin jecha Gammadaa Show jaallattanii nu daawwachaa waan jirtaniif ulfaadhaa isiniin jenna waliin tura. Gamme Mani gambe sudah siti atte. Abet. Gambe. Mala. Gammadaa Show. Yeta abatu baganti bira do febbo. Jalli sana do bakacha turte be suwegini asnu maletta. Asitti dufte waan injirra sabaa kuda. Waan injirra sabaa asitti bola warra duufi naman. Abet. Malate walike. Evalle namichi. Malante jalli sana duba fiigaa turte be amma wajjin dhufuudha. As dhuftee waan hin taane odeessudha. Maali kun atakkama ofi? Abet. Maali nama na. Shawuu kiyya baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde boo magiisti Oromoo jettalla. Abet. Baay'ee bareeddee dhufte har'a. TV irratti mul'adhaa mitiira. Kanaaf murteessitee akkanatti dhufte. Shawuu kiyya baay'ee bareeddee dhufte baay'ee bareeddee. Jalli isaan garuu akkasii jalan dhufne sodaadhe gurbaa sana yaamiin siin jedhe miti. Noftuu ishee nama diddeen na bira hafuu diddeetan. Amala jalli isaa anatu beekaa si jala dhufti gurbaan kun. Maal taate laal daarimmee bira xaccoo ergeetanii. Dallaa jalaan godheetan ana xirii dhallam. Luf jedheetan dhufe. Noftuu ishee nama wanna jettu jedhiiti. Wanna naasa waasayetan. Taa'uun dhufu gurbaan kun. Dhufu lama maal taate gamme. Irgixanyaadha. Irgixanyaadha. Dabala maal taate ana moositu beeka dhuftu ishiin dhokadheetan dhufes siin jedhaati. Ani shakkee gurbaa kana si jala dhufuu danda'a san. Yeddee lamin dhuftu ishiin. Wanni immoo maal fakkaata naman. Bareeda man. Beeta mangistu magoote mana kee immoo. Dhugaa rabbi. Beeta. Aduu afaan axxaftee duubanni. Duuba kana itti garaggadde. Finfinnee babbareedduu itti keenye. Finfinnee qaaya abbaatu bareecha nama maal taate abbaatu bareechata. Dhugaa jette. Abbaatu bareechata. Sirrii goote gamme. Gammiyyee sirrii goote. Shakka amma wanna jettu jedhiti. Naga gaafadhu polotikaan ta'in malee na gaafadhu. Waan biraa gaafadhu. Waan na barbaadde siifan deebisa giddeella. Abshir. Waa'ee qabeenya kootiifaa ammoo qaangoodhi na gaafadhu waa'ee qabeenya kiyya lafa kiyya bakka mi akkan qaqqabu na gaggaafadhu. Siifan deebisa azumaanis immoo waa'ee namicha saniitis na gaafadhu namicha qabeenya narraa fudhatteetu. Akka namicha sana sirriitti dubbachuu qabna. Narraa fudhattee duuban annoo goote tajaajilni irratti naas dabarse. Daarimmeellee tarka keessaa qaba waan sana. Ishii galeetan hojjinaasa ati biraan naa ga'itan. Bishaan dhugi kaa. Yeta akkana kun. Kana kinoo. Abet. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa nuti turtiin nuti baay'ee bareedaa ta'a jennee eegnu Shawaan Gizaa waliin deemsisuudhaaf yaannee kunoo eegaluudhaaf jedha hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Gammadaa Show jaallattanii daawwachaa waan jirtaniif ulfaadhaa isiniin jecha Gammadaa Show waliin hojjechuu ispoonsara gochuudhaan tajaajilaaf oomisha keessan beeksifachuu warri barbaadan hundumti keessan ammoo karaa toora bilbila as jala isinii keenyuun haloo nuun jechuu hin dagatiin isiniin jenna qophiin keenya eegalee jira. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf ergi. Teelebirri ingeejii qabatee dhufeera. Teelebirri ingeejii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teelebirri supperaappii pileestoorii yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebirri Itiyoo Telekoom.
ATM kanaan qarshii galchuun danda'ama? Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagahee isinii kennee ergaa barreeffama moobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. The perfect view. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo naafee adii waliin turtii taasifna akkuma sila argitanii shawaan gizaan xiqqoo nu rakkisee ture amma immoo gaa naafee adii isa dhugaa wajjiniin yeroo itti turtii taasifnu ta'a naafee adii baga nagaan dhufte cheers jennee eegda baga nagaan eegda egaa wanti hanga kana nama kolfisiisuu fi sadarkaa kanatti beekamtii guddaa argachuun si ga'e kuni ijoollummaa keettis baay'ee nama kolfisiisa ture. Dhuguma ijoollummaa keetti nama kolfisiista turte moo nama yooma kirkidan iyyuu hin kolfine wayii tokko turte moo ijoollummaan kee akkam ture naaf yaada achirraatu jalqabne jedhe. Ijoollummaan koo baay'ee namatti tola. Namni baay'ee na jaallata. Sirriidha namni hin kolfaan waan addaa uumuu nan jaalladha nama bira innaan taa'u. Durmayyuu. Yaa nama bira innaan taa'u. An kolfaan an taphachiisaa waan adda addaa uumne an kofalchiisaa soo daa'imummaa kiyyarraa namni hin kolfanaan. Daa'imummaa keetti eessatti guddatte naannoo itti guddatte waan kanaaf si saaxileera laata jedhanii warri yaadanis immoo jiru. Naannoo naan itti guddadhe magaalaa Caancoo Sululta dabartee Caancoo kan jedhamudha achittiin guddadhe achittiin baradhesi. Yeroo baay'ee namoota kaaraakteriiwwan baay'ee argaa waan an oolufu sun akkan waan kana sirriitti baruu na taasise. Akkati sirriitti internalize gootu taasise. Barnoota achumatti baratte kutaa gajjallaatis achumatti baradhe hundumaa. Sadarkaa kolleejii faa sana booda sadarkaa kolleejiitiin TMSitti immoo tiyaatirikaal aartii baradhe. Sana booda waggaa Shandura yaa waggaa Shandura gara hojiitti seenee jechuudha hojii. Kanaaf tiyaatirii ogummaa isaa sirriitti nama barate barumsa isaas qabu jechuudha. Kanaaf dandeettiin taatummaa kee kan namoota hedduurraa yookiin namoota hedduu beeknuurraa haala addaatiin hojjetta waan ta'eef maybe sun barachuun kee waan ati uumamaan qabdu irratti waan sii dabalee qabamoo waan uumamaan qabdu sanatu barumsaan dabalame jettee yaadda. Sirriitti qaba malee waan kennaa qaba kennaa san immoo barumsaan deeggaruun kiyya mor sirriitti akkan hojjedhu na taasisee jira jechuudha. Sirriitti bal'inaan aartii taatummaa irratti akkan hojjedhu na taasisee jira bal'inaan jechuudha. So carraa naa uumee jira barumsa barachuun kiyya immoo irra caalatti ogummaa kana sirriitti barachuun koo sirriitti akkan hojjedhu na taasisee jira jechuudha. TikTok irratti dargaggoota followerii yookiin immoo hordoftoota hedduu qaban keessaa especially ijoollee Oromoo dargaggoota yeroo ammaa kanatti beekamtii gurguddoo qaban keessaa toora jalqabaarra jirta gara yoon dogoggoruu baadhee gara 650 namoota ta'antu gama TikTokiin si hordofa. Beekamtii guddaa qabda jechuudha yookiin hawaasa maatii guddaa yookiin bulchiinsa nama 650 si jala jiran kanaaf beekamtiin akkamsi gochaa jira akkamittiin si bulchaa jirta beekamtii kee kana. Kana booda yoo shookii irratti na arganii fuula koo sirrii baranii yeroo biraa na rakkisuu danda'u. Garuu kaaraakteriiwwan sanaan ittiin hojjedhu sana waan si beekaniif na beekaniif namni baay'eensaa yoo na argesi. Lafatti sin beeku namni sirriitti nan beekan. Anis normaalii akkas of guddisee karaarra hin deemu kaa. Isaanuma fakkaadheen isaanima waliin gadi xiqqaadhee deema waan ta'eef agas mara of guddisee ani beekamaa dheedhee manatsirii keewwadhee suufii godhadhee karaarra waan ani hin deemneef nan tilmaamu namni fakkaadhee dhuman deema karaarra. Baay'ee simpliidha jireenya. Kunoo haalumti uffannaa koo. Akkaatamti uffannaa keeyyuu baay'ee simpliidha. Sanaaf namni baay'een isaa nam beeku akkanatti jechuudha. Warri na beekan immoo hin shakku. Shakkaa amma yeroo baay'ee kan na mudatu karaa irratti akkas jedhu
shawaan giza akkas jedhu. Sanaaf ani immoo uftee Atis bara ana miti jechuus dandeessa. Nan jedha yeroo baay'ee bakka tokkotti nama wayii natti fakkaattee naan jedhu eenyunni shawaan giza fakkaata fuulli keenan beeka namicha sooshaal miidiyaa irratti tiktook irra jiru sanii nama baay'ee biraan jedhan sana booda akkasitti bira daddabartee. Ani wayyuu akkas naan jedhu ammal tokko gaafaan suufiidhaan akkasittiin na arganii miidiyaa irratti yeroo baay'ee shoo yeroo jennu suufiidhaan na arganan. Gaafa kan akka kee kanatti gaafa uffadhee magaala keessa deemu namni kaan baay'een nan beeku namni binna beeku immoo isuma atiin naan jedhan furdaa guddaa wayii akkas immoo itti fakkaata atis immoo yeroo shawaan gizaa irratti mul'attu shawaan gizaa nama furdaa nama xiqqoo umuriinsaas deeme borciinsaas hanko kana sin caala maaf tilmaama reemtuun tilmaama bara amma akka jaarsa akkasiisan namichi guddaan suni akkas ta'e gaafa ani gadi ba'u immoo akkas duurri dabbasaa magarsee surree ciccitaa kaawwatee kana dabbasaan isaas hin mul'atu shawaan gizaa miti yeroo baay'ee koofiyyaa keetaa waa jala marataa kanaafi completely shawaan gizaa wajjiniin gargar jirtu jechuudha kanaaf akka nama beekamtii qabutti numaa freedom yookiin immoo bilisummaa akka barbaadan socho'anii akka barbaadan deemuu argadheera jettee yaadda kaaraakterii fi jireenyi kaaraakterii keessa jiruu fi kan naaf guutuutti adda ba'umsa. Sirriitti malee sirriitti freedom akka socho'u na godhee jira nan deema akka barbaadetti bakka barbaadeen deemee taa'a so namni baay'een agas maraawwan nan dhiphise jechuudha. Egaa ati yeroo gama kaaraakterii keetiin ilaallu kaaraakterii hedduu yookiin taatoo hedduu taateeti kan taphattu shawaan gizaan jira taatoonni guddichi taatoowwan hedduun immoo naannoo sanatti si marsanii jiran namoonni keessumaa gama tiiktookiitiin si hordofan baay'een isaanii beeku nuunis viidiyoo kee muraasan agarsiifna. Shaumate! Imataati. Amayo! Mataadha moo irra gachiise? Waa'ee ne birata ko wayyuu gazzaba ko. Achirratti gaafa si ilaalan nama hedduudhaati. Naaf nama meeqas taatee taphachuu danda'e. Sittiin baay'inne taatoon kun hundumtu akkamittiin qo'atte jara kana hundumaa ammoo. Saayinsii aartii keessatti taatummaa keessatti taatoo gaafa jedhamu already ta'uudha jechuudha. Isaan caalayyuu ta'uu nan danda'a maaliif taatoo erga taatee nama tokko fakkeessuudha nama san ta'uudha jechuudha. So kaaraakteriiwwan ani teechisee kun immoo kaaraakterii gara ja'aan ta'u ja'aan kan immoo ta'een sirriitti taphadha. Isaa olis taphachuu nan danda'a kan dhufu ta'e yoo barreeffamee iskiriptir ta'ee dhufe immoo fudhattee hojjette jechuudha kaaraakterii sii kenname sana. Sanaafuu agas maraa hin ulfaata jedhee yaadu maaliif. Kaaraakteroota taphattu kana hundumaa keessaa immoo shawaan gizaan mootii wayii natti fakkaata kaaraakteroota kee keessaa ati sirriitti kan qo'attee beektee amma namicha shawaan gizaa jedhan wayii imaajinarii wayii ture yookiin waan manaabaan yaannu wayii tokko ture garuu gama tiiktookiin gaafa fiddee nutti agarsiistu nama sirriitti ani yeroo tokko nama beeku wayii faanatti fakkaata nama sirriitti beeku nama dhugaa wayii tokko faanatti fakkaata mootii taasiftee jirta achirratti maaliif meen kaaraakteriidha jechuu dandeenya shawaan meen kaaraakteriidha shawaan gizaan meen kaaraakteriidha mootiidha abbaa qayeeti so abbaan qayee immoo of kabachiisee kan jiraatu akka iskiriptii akka yaadichaa tiiktook irratti hojjennu diraamaa hojjennu sanitti yoo ta'e sirriidha abbaa qayeeti mootiidha bulchaadha kabajamaadha namni hangam jaallatta shawaan gizaa hedduun jaalladha sirriittiin jaalladha malee yeroo tokko kaaraakteroota kee kana keessaa keessuma kan shawaan gizaa kanas gaafa laallu tarii nama naaf yaada ilaalaa ture ganda isaa keessatti yeroo guddatte keessatti naannoo ati jiraachaa turte keessatti namni akkuma shawaan gizaatti aakti godhu yookiin waan akkasiifaa dubbatu ganda keessan keessa waan tureef nama sanarraa ilaaltee waan goote wayiidhamoo waan guutuutti ati uumtee sammuu namaa keessa galchite wayiidha kaaraakteriin kun. Jiru jechuun akkas garaa dhiibanii kan deeman osoo hin taane haalli haasaa isaanii fi gochi isaanii kan wal fakkaatu jiru namoonni baay'een gara baadiyyaa yoo deemte namooti abbootii qabeenyaa baadiyyaa keessaa olaaltee jiraatte ta'e haala sanidha.
Naman dhagaanii olaantummaa isaanii kabachiisuu barbaadu qabeenya isaanii akka qaban of mul'isuu barbaadu waan ta'eef jiru kaarakteriin akkasii garuu immoo namni wayii magaalaa Fiichee keessaa namichi akka keetitti garaa dhiibee abbaa qabeenyaa haalli fooxaan marannaansaa ulee qabannaansaa haasofni isaa si fakkaatu jira namni naan jedhe jira. Si fakkaata siin jedhan malee ati hin beektu namichi. Namicha san fiddee namicha san laaltee fiddee namni naan jedhe jira jechuudha. Namicha achi magaalaa san keessa jiru fiddee ittiin hojjechaa jirtaa naan jedhan namicha kana osoo hin argin natti tola magaalaa. Namni wayii faammoo kan tarii anaan jechaa jirti gurbattiin kun faa jedhee namni si loleefaa jira kaarakterii kana anaan akkeessaa jira laata jedhee namni of shakkefaa jira si dhufee siin dhufee kan sitti haasa'e. Natti haasa'e hin jiru nagarree ammaa garuu jiraachuu mala hin beekan. Amma garuu hin jiru namni dhufee natti dubbate. Kaarakteriin Shawangizaa kaarakterii baay'eedhuma addaa egaa nuti akka daawwataatti kan ilaallu kaarakterii nama Oromoo tokko abbaa qabeenyaa Oromoo tokko nama Oromoo ta'e wayii tokkodha jennee yaadna. Kaarakterii kana cinaatti immoo sabaaf sablammii biraa hedduullee waan keessatti hirmaachistee nutti fakkaata. Ani gaafa ilaalu jechuudha. Ambarbireen saba bakka bu'u wayii qabaa, Gabrahagos saba bakka bu'u wayii qabaa, Shamsuun, Dattamoon, Daarimmelleen namoonni atichi keessatti akka kaarakterii adda addaa gootee kaaste kun waan bakka bu'an qabu. Kaaraakteroota kana hundumaa asuma irratti waan dhaabbatu wayiiti moo kaaraakteroonni biroollee waan itti dabalamanii itti fufan wayiiti sitti fakkaata? Kaaraakteriiwwan jiran kun kan kireet godhamani waan ibsu waan ergaa dabarsuu barbaanne waan jiruuf jechuudha. Ergaa dabarsuu barbaanne waan jiruuf kireet goone gara fuulduraatitti bal'isnee hin finnaa kan dabalataanis immoo itti daballu jira jechuudha. Gama YouTube'tiinis gama miidiyaatiinis finnee dhufne inni bara 2017tti karoorsinee jirra. Bal'inaan jechuudha. Kaaraakteriiwwan ani hojjedhu kan akka Ambarbiree, Hagos, Daarmillash waan kana immoo ijoollee dandeettii qaban na waliin hojjetan jiru baay'een isaanii ijoollee aartii keessa hojjetan dandeettii taatummaa qaban isaaniif laadhee immoo gara fuulduraatti bal'inaan finnee dhufnaa jennee yaadna ergaa gurguddaa amma already TikTokidhaan ergaa gaggabaabduu ittiin dabarsina gara immoo YouTube fi gama miidiyaatti yoo finne immoo TV'tti yoo finne ergaa babal'aa ittiin dabarsuu dandeenya jechuudha. Yoo dheerate garuu kana akka kanatti bareeduu danda'a jettee yaadda namni tokko gabaabbattee mi'ooftuu taatee akka sanatti dhumuu ishee waan TikTokiinis dandeettii namootaa yeroo gabaabaa keessatti akkamittiin ergaa wayii dabarsuu jedhamee kaa'ame waan ta'eef jechuudha. Yoo dheerate akka kana hawwataa ta'a jettee yaadda? Kana caalaa ta'ee yaada maaliif inni ammaa kuni baay'ee isaa waan jennu agartee ta'e waraabbiidhuma malee sirriitti itti dhiphannu jechuudha. Yaada kireet goonaa ergaa dabarsuu barbaanne san kireet goonaa sana booda daareektingii isaatillee baay'ee ittiin hojjennu. Gama yoo bal'isnee gama YouTube fi TV'tti finne immoo iskiriiptii qabaata diyaaloogii isaa sirrii ta'a. Amma irratti diyaaloogii nuti fayyadamnu iyyuu walitti makaa ta'a. Namni akka naa hubatu kanan barbaadu baay'een isaa maafi afaan biraatiin hojjeta mucaan kun maaf Shawangizoo afaan biraa dubbisa waan akkasii kaasu. Namni kamuyyuu naannoo itti guddadhee waan sana dhiibbaan irratti uumee jira. Yoo barreeffamaan ta'e malee yoo barreeffamee naa kenname sirriitti hojjechuu nan danda'a afaan Oromoo qulqulleessinee sirriitti hojjechuu dandeenya. Garuu immoo gaafa muuvii ta'ee impiroovii hojjettu immoo afaan itti makuu dandeessa. Afaan gochuudhaafis immoo bakki itti maknu jira. Example amma shawuu maxxee jechi jedhu suni fanii gochuudhaaf malee afaan biraatti wallaallee moti jechuudha. Akka naa hubatu kan barbaadu. Namoonni baay'een kanaan yaada kaasan. Dabalataan immoo hawaasni suni dhiibbaa garaagaraatiin dhiibbaawwan waggoota dhibbaa waliin uummata kanarra tureeni hawaasni walitti makee bakka itti haasa'u jira. Oromooma bakka feeteeyyuu yoo deemte qulqulleessee akka sabarnootaa fi fiilmii fi TV irratti haasofnu kana qofa irratti afaan Oromoon bakka itti haasofamne akka kanatti qulqulleesse ishii baqqaa maarree kana hundumaatti makaatuma oolame guyyaatti akkaataa hawaasni itti haasa'u kanatti makanii aartiidha waan ta'eef aartiin immoo jiruuf jireenya hawaasa keessa jirudha kan inni mul'isu. Kanaaf itti makuun sun baay'ee rakkisaa natti hin fakkaatu anaani. Namoonni baay'een yaada akkasii kaasaa turan sanaafanii malee wallaallee moti garuu immoo gaafa fiilmii fi
wantoota biraa ta'e immoo Draamaa walitti fufaafaa ta'e immoo skriptii ta'a yaadichi barreeffamee daayirektii godhamee dhiibbaa qabamu dhiibbaan qabu kan jedhamu laallamee gamaggamameeti jechuudha kan gara miidiyaatti baasnu jechuudha. Sanaaf nama YouTube irratti maaf hin hojjannee naan jedhu qaba YouTube kan koo irratti hojjechuu hin dadhabne garuu skriptii wanta ta'e fidee dhufa wanta international ta'e finnee dhufna kan jedhuufi malee akkuma TikTok kanarraa gama YouTube itti dhufuu hin dadhabne. Karakteroota baay'ee waan qabdanii fi sitkoomii faa gootanii waanuma bareedaa sadarkaa uummata kanaa madaalu wayii hojjechuu dandeenya. Karakteroota Shawaan Gizaarraa ala warra jiran warra nama jenne Gabraagos haa ta'u Barbiree haa ta'u Deettamoo haa ta'u kaan illee eenyuun caala jaallatta Shawutti aansite yookiin Shawaan Gizaatti aansite namatti jaallattu inni itti aanu. Taphachi hundumayyuu nan jaalladha. Maaliif hojii kiyya waan ta'aniifu nan jaalladha. Moor garuu irra caalatti sirriitti kan na taphachiisuu fi kanan osoo yeroo baay'ee ittiin hojjedhe jedhee kanan fudhadhu Ambarbiree na taphachiisa. Maaliif yaada baay'ee ittiin kaastaa samoonii kana xiqqoo ittiin hojjechaa jiru maaliif namoonni baay'een waan adda addaa yaadichaan an ittiin hojjedhu kana gara siyaasatti fudhatu bal'inaanii. Waan san ta'ee fi garuu immoo siyaasa soo ta'ee siyaasa itti bu'u osoo hin taane siyaasa ergaa dabarsuu kaastee rakkoon qabu. Nuti siyaasni ani kaasu siyaasa waan ta'eef Ambarbireenis haa ta'u nama biraanis haa ta'u jibbamuti kan qabnu siyaasni kaasnu immoo jaalalaa wal kabajuudha. Nageenya kan fidu yoo ta'e rakkoon uume jechuudha. Tokko caalchisee tokko kan xiqqeessu. Kanaaf Daarimmeellee wajjiniin hanga yummatti jiraachaa. Yoo kana garuu argaan jirru Daarimmeellee wal loltan immoo waliin lolle jirti. Waan wal lolanii rufaa jedhanii walolla adda addaa haasa'amaa jira. Daarimmeellee fi Shawunii wal lolanii jiru. Wal lolanii jiru. Mee jaarsa teechisnee nageenya deebisnee. Kana nageenya deebisuu barbaadu. Nageenya buusnee immoo walitti deebina. Daarimmeelleen gaa akka haadha manaa Shawaan Gizaatti taateeti yookiin haadha manaa Shawaan Gizaa taateeti kan hojjettu kaaraakterii dubartii taphachuun amma Daarimmeelleen kaaraakterii dubartiiti. Warri kaan baay'een isaanii Gabraagosis, Ambarbireenis, Shamsuunis, Deettamoonis, Shawuunis kaaraakterii dhiiraati. Kaaraakterii dubartii taphachuun sitti ulfaatu akkamittiin fiddasa kanammoo? Kaaraakterii dubartii taphachuun taatoo taatee wanni sitti ulfaatu hin jiru hin taphatta maaliif kaaraakterii seexanaayyuu hin taphata taatoon tokko jechuudha. Gama biyya alaa yoo deemte fiilmii hororii warri hojjetan namootuma akka keenyatti. So namoonni sun immoo namarraa adda miti ne isaan iyyuu taphachuu hin dandeessa yoo taatoo taatee itti hojjettee barumsa isaa qabaatte. Dubartii miti seexana taatee iyyuu hojjette. Fiilmii baay'ee fiilmii afaan Ingiliffaa bar jiru fiilmii maal jedhama. Dubartii ta'ee kan hojjete poolisii ta'ee kan hojjete sun mata dureen isaa naala bade fiilmii sana. So akkasitti hin hojjetta dubartii taatee yoo guyyaa guyyaadhaan reersii irratti hojjette hin hojjetta. Natti hin ulfaanne jechuun natti ulfaatee osoo hin taane nan hojjedha sirriitti hin hojjedha. Dhimmi koomedii kee hojiiwwan ati TikTok irratti hojjettu kun namoonni sooshoolojii baratan baay'ee wajjiniin yeroo haasofnu dhimma qoratamuu qabudha. Baay'ee qorannoo feesisaa. Sababiin isaa jiruuf jireenya uummata kanaa dhimmoota hawaasummaa even dhimmoota siyaasaa fakkaatan baay'ee laaffisee akkaataan itti uummata biraan gahu viidiyoo daqiiqaa tokko keessatti akkuma amma jenne ergaawwan baay'ee of keessaa qaba. Dhimmi kun qoratamuutu irra jiraata. Akkaataan itti hojjetu ergaawwan achi keessatti darbanii qaamni qorate wayii jira hangammaatti yookiin immoo nan qoradha jedhee immoo namni si quunname jira. Yoo qoratame immoo ati qoratamuu danda'a jettee hojjette immoo callifteetuma waanuma keessi keetti dhaga'ame hojjechaa jirta. Ani akka taatoo tokkotti akka nama aartii tokkotti naannoo kiyyarraa fi wanti ani argu sun aartiidhaan waan uummanni keessa jiraatu haala inni itti jiraatuu fi haala inni immoo normaali namoota isa cinaa jira waliin jiraatu sana aartiidhaan fiddee uummatatti agarsiista. Qorannoodhaafis hin ta'a bakka wanna baay'eetu qoratamuu qaba kan jedhamu hedduu jiru. Namni na gaafate hin jiru garuu immoo osoo qoratamee gaariidha. Beestiidha. Otoo qoratamee sadarkaa yuunivarsiitii faatti irratti qorachuu danda'ani. Sirriidha. Osoo irratti hojjetamee bareedaadha. Nutis immoo akka nama ogeessa fiilmii fi tiyaatiraa tokkootti
iskiriiptii goonee yaadota gurguddoo ka'uu qabantu jira. Keessattuu haala jiruuf jireenya uummataa kana keessatti jechuudha. Bal'inaan gama iskiriiptiitiin ta'ee uummata bira ga'uu kan danda'u yaada baay'ee kaasne inni yaadne jechuudha. Inni biraa Shawaan Gizaanii taatoo nama Oromoo tokko bakka bu'u yookiin Oromummaa ibsudha jettee hin yaaddaayi. Sirriitti namni Oromoo tokko akka Shawaan Gizaa kana jiraayi. Namni ati jettee yaaddee bakka buufte. Yoommoo akkas ta'e maaliif maqaawwan taatota yookiin kaaraakteroota warra kaaniif kennite namni sun sabaan maal akka ta'e akkasumatti shakkuun hin danda'ama. Sabni isaa saba akkasiiti jedhanii saboota biyya kana keessa jiran keessa shakkuun hin danda'ama. Shawaan Gizaa maaliif erga taatoo Oromoo waan Oromummaa ibsu jettee hin yaaddaa jalqaba irratti yoo yaadda ta'e immoo maaliif maqaa afaan Oromoon kennineefi jedhanii namooti baay'ee gaafatu. Anaan dabalate maal jette sana? Shawaan maqaa eenyuti? Shawaan kan Oromoo miti? Maqaa Oromooti. Lafti kan eenyu kan Oromooti? Namichi kun Shawaadhaan moggaafame. Gizaan kan biraa ta'uu danda'a. Afaan biraati. Jechuun gaafa maqaa ta'u maqaa afaan Oromoon fakkaatu Shawaan Gizaa gaafa jedhanii. Shawaan Gizaa jechi jedhuun haalli inni itti moggaafame hiika qaba. Yeroo duraanii gaafa nama baay'ee laalee riisarchi goonee maqaan Shawaan Gizaa jedhamu jaraan qofa kan kennamedha. So nama Shawaan Gizaa jedhamu gaafa barbaaddu nama afaan Amaariffaa dubbatu qofa. So namicha afaan Oromoo dubbatu lafasaa qe'eesaa bituu hin danda'u. Kanaafuu namichi kun afaan Oromoo haasa'a, Oromoo dubbata, Oromoof yaada. Oromoodha, Shawaadha maqaan isaa. Gizaa kan jedhu sun immoo namicha saniif akka galuufan. Shawaa kan bitu Oromoodhuma mataa isaati namni biraa bituu hin danda'u. Kanaaf isumatu bitaa jira. Oromoo bitaa jira. Argateera jechuudha. Oromoo bakka maqaa isaa fudhatee jira. Sana ibsuudhaaf Shawaan Gizaa kanan jedhe. Achirratti immoo ergaan namoota baay'eedhaan walii gala. Achirratti kaaraakteroonni jiran sun immoo isaaniif akka galuuf sii gale. Ani akkasitti kireet goone jechuudha Shawaan Gizaa jennee malee. Amma immoo abdii godhaa jirra. Yaa namni sirriitti akka hubatuuf jechuudha. Shawuu jechaa jira. Gara shawuutti amma. Shawulee jedhaanii. So maqaan isaa Shawaadha. Maqaan isaa inni sirriin Shawaadha. Gizaan itti. Shawaan Gizaan maqaa waraqaa eenyummaa isaarra jiru. Deebi'uuni jechuudha. Akka galuufi nama baay'eedha akka galuufi. Amma waa'ee Shawaan Gizaa maqaan Shawaan Gizaa akkuma jirutti ta'e amma atumti yookiin si'iin gaafa namni argu anaan dabalatee jechuudha. Anamma Shawaan Gizaa otoon siin jedhee baay'ee natti tola. Akkanumatti qaamaan iyyuu yoon si arge lafattis gaafan si argu Shawaan Gizaa otoon siin jedhee si waamee natti tola baay'ee. Maqaan kee inni dhugaan immoo akkuma ammaa jechaa jiru Naafiyaad addunyaati. Maqaa masoo biraa hoo qabdaa namni Naafiyaad jedhee si waamu namoota akkamiiti? Namni sooshaal miidiyaa irratti na beeku hunduu Naafiyaadhaan na beeka. Itti aansee immoo Shawaan Gizaadhaan barbirii maal kan jedhuun jechuudha. Osoo sooshaal miidiyaa irratti hin bahin dura immoo maqaa biraatiinis na beeku. Maqaa baay'een qabaani. Maal fa'i maqaa kee? Oromiyaa bakka baay'een deemee jiraadhe. So sanaaf ariirni hoo gaafa guddatu musliima fakkaata. Kanas immoo lakkoofsa tokko muradha. Adda nan baastu naannoo Arsii kanallee jiraadhee jira jechuudha. Maqaa musliimatiinis na moggaasanii turan. Maal fa'i maqaa? Usmaan naan jedhu achitti. Usmaan naan jedhu. Usmaaniin namni si beeka sirriitti? Usmaaniin naannoo ijoolleen Arsii irra jiran na beeku. Usmaan jedhanii. Ilaa ijoolleen Arsii eessa turte? Gaa naannoo Shirkaa. Ijoolleen Arsii naannoo Shirkaa turtanii ilaa namichi inni kun Usmaan. Usmaan yookiin immoo Abbii jedhanii na beeku. Abbii jedhanii si beeku. Abbiidhaanis na beeku. Naafiyaad immoo maqaa kee akkumatti jenne maqaa kee sirrii waraqaa eenyummaati. Irra jirudha. Egaa maqaan kaaraakteroota kee keessaa garuu akkuma sila jenne Shawaan Gizaa mootii waan ta'eef namni hedduun Shawaan Gizaa Shawuu jedha Shawulee jedha. Shawulee kanaaf maqaanis sitti baay'atee jira. Maqaa baay'een qaba. Maqaa hedduu baattee jirti. Maatiin kee gaafa kaaraakterii kanaan ati beekamte namni Shawuu siin jedhanii kaaraakterii makanayyuu taphattee gaafa ati galtu maal siin jedhu hawaasni naannoo maatiin kee erga sirriitti beekamtee
Si ta'ummoo warri beeku jira miti ree warri dhiyoo akkamittiin si ilaalu maraatee faa gurbaan kuni waan sirrii faarra hin jiru jedhee namni si falme faa jira waan akkasii. No, namni na falme hin jiru. Hojii kiyya waan beekaniif aartii irratti akkana jedhu waan beekaniif diraamaa waan garaagaraa waan yaalaa tureef waan beekaniif hagas mara nuun jedhanii garuu immoo maatiin keessattuu maazariin akkumatti kofalti. Kofalti? Gaafi waraabnu dallaa keenya keessatti waraabaa turre duraan magaalaa Caancoo yeroon turetti. Achi dallaa keessatti harmeen bakka jirtutti waraabna. So ishiin bakka ishiin jirtutti gaafa naan uffata sana uffadhe hin kofalti. Ishii uffan goona warri dallaa keenya keessa jiran baay'een isaanii ufan godhu. Hin kolfu. Hin kolfu warri mana jiru. Baay'een isaanii itti gammadu hojii kiyyatti. Egaa akka nama hojii kana hojjetutti yeroo mudannoo yeroo waraabbiis ta'uu danda'a eegasiis immoo bakka adda addaatti nama si hamatu faas dhaga'uu faa dandeessa isa miti faa jedhanii mudannoon addaatiin hin daganne tasuma hojii kana yeroon hojjedhu na mudate jettee yaaddu jira? Hojii kana naan hojjedhu mudannoon na mudate baay'een isaa ijoolluma keenya walii waan hamba yoo hojjedhuu fi mudannoo addaarree hin qabu. Namni naqeequs immoo jireedhee yaadu hojii kiyya warra jaallatan baay'een isaanii warri hojii kiyya sin jaallanne hedduu jira jechuudha warri hojii kiyyatti inaaffanis hedduu jira warri na jaallatanis immoo hedduu jira so baay'een isaa garuu kan na jaallatu caalaa hidhiin fudhadha kanaafuu namni natti inaafee iddoo waraabittis wanni addaa na mudate hin jiru. Maallaqa garuu narraa fuudhu bakka baay'eetti amma iyyuu poostii godheen ture baankiidhaan hin baases waan baay'ee qabutti fakkaata gaafa viidiyoo hojjettee tiiktookitti gadhiistu birrii guddaa waan irraa argattutti fakkaata. Erga waa'ee maallaqaa fiddee shaangizaan dhiyoo kana konkolaataa hin dhiibamti malee xiqqoo konkolaataa tokko bitatee ture. Eenyu dhiibamu? Bochee! Kottu mee kottu! Bochee! Xiqqishuma gafaanaa godhi maalo kottu. Kottu sin gaggeessa bakka barbaadde natti gaa. Namni sakkan itti hirkanne faa barbaada yeroo baay'ee kan arginu. Naaf yaadoo konkolaataa biteeraa duroomeera already tiiktookiidhaan maallaqa guddaa argata siin jedhanii sitti dubbatu maqaa si balleessu haa ta'u dhugaa ta'ellee sirriitti hin mirkaneeffanne keessumaa immoo dhiyoo kana faa viidiyoon isaa walakkaan isaa beeksisatti baay'ata kanaafi maallaqa guddaa meekii gochaa jira siin jedha. Haasawanii namni waan haasa'e ati haasaa moo argachuun kiyya noolu namni si haasa'e siif hawwe jechuudha. Garuu wanti argadhe bal'inaan argadhe hin jiru. Konkolaataan jedhamus imaajineshiniidha malee hin jiru. Garuu gara fuulduraatti waaqayyo yoo jedhe hin bilna. Waaqayyo yoo jedhe. Inni waan jenne homaa gochuu innaa jedhu hin bilna. Maallaqa marratti argame jedhamu kanas immoo rabbi galatoomu meeshaa production-itti guuttachaa jirra jechuudha namni ani amma gadi baheetu wanni gaafadhe hin jiru gaafin tiiktookii eegalu kaasee amma ammaatitti namaan na gargaara jedheen beeku jechuun amma namoonni baay'een naannoo kana akka carraatti fayyadamanii bahaniitu waan akkasii dandeettii isaanii kana fudhatanii bahanii hojii hojjechuu osoo hin taane inkaamii waan biraatiin maallaqatti argachuudha yookaan immoo na gargaaraa jedhanii ani waan akkasiin hojjedhaa hordoftoota isaanii abuse godhu maallaqa na sassaabaa maal akkasii na godha waan akkasitti jira waan isaan keessa seenne amma ammaatitti tiiktookii ergan eegalee waggaa tokko waggaa takkitti kana keessatti maallaqootan beeksisarraa argadhu waan addaarraan godhu meeshaa production guuttachaa jirra jechuudha. Inuma ati waan warra karaa qaxxaamuraatiin maallaqa hojjechuudhaaf yaadan baay'ee isaanii karaa hojii keetiinis qeeqaa yerootti turte argeera keessumaa jallisaanii gaabii uwwisu malee jedhee. Yaa muuziqaa hojjete. Isaa inni maarakkina guddaa nutti kan ta'eeyyuu osoo dandeettii aartiin qabaatiin dandeettii ogummaa aartiin qabaatiin emotional taatee namni tokko sirbeedhaaf yookaan namni tokko waan tokko hojjeteedhaaf jaalattee hojjechuu fi beektee hojjechuun gargari. Baay'een isaa immoo naannoo keenya maaltu jira seetti maallaqa gaabii uffisanii waan kana sassaabuun baramaa ta'ee jira jechuudha. So fiigee istiidiyoo seenee raawwateetti sirbichi hin bahu achumaan bahu inni asii poostara hojjisiisee gaabii uffisaa oola maallaqa sassaabaa. Poostara sanarratti footoo isaa hin maxxansa ani sirba eebbisiisee jira jedha gaafa gadi bahu
injiru sirbichi injiru. Yoo ba'es immoo waan mantaane fa'a waan sadarkaa osoo ba'ee sadarkaa isaanii eeguumate jechuudha. Namni hojjete yoo dhugaa sirriidhaati aartii jaalattee hojjetti taanaan waan sana kabajjee bakka kabaja kennitee fi aartii saniif hojjetti ta'ee gaabii uffisuun sirraan eegamu. Inni iyyuu sii kaffale jechuudha hojiin ati hojjette isin iyyuu hin kaffale jechuudha. Wanni guddaan jaalattee hojjechuudha hojii sana. Dhugaadha. Gaafa jaalattee hojjettu amma nama baay'ee si hordofa siin. Anamma nama ati hin yaanne nama ati na hordofa yookiin tiiktookii banatee beeka jettee nama ati hin yaanne hedduunsaa taa'ee yeroo inni viidiyoo kee ilaalu argee beeka. Namni ati immoo na ilaala yookiin immoo na hordofa jettee ati hin yaanne na beeka jettee ati hin hordofne dinqisiifataa addaa si mudate jira kanaan dura namoota gurguddoo ta'uu danda'u. Nama ati hin yaanne irraa ebelu guyyaa tokko akkas taa'ee otoo inni laaluun argee yookiin immoo na dinqisiifatuun dhaga'ee jettee namni sitti meessa ta'u. Namni natti hin jiru garuu eenyu ta'uu danda'a. Namni baay'een viidiyoo kiyya ilaala. Ministeerota kaasee hanga ofiisii gurguddaarra dhaabbata gurguddaa qaban namoota bebbeekamoon ilaalu jedheen abduu fudhadha. Maaliif bilbila tachii kan qabaate tiiktookiin immoo keessattuu amma namni baay'een isaan injooy godha waan ta'eef ilaala jedheen fudhadha. Garuu nama abaluu isaanii hin beeku. Tarii muummicha ministeeraa ta'in alaatte. Yaa carraa kanaan anii fi maatiin koo viidiyoo kee hundumaa ilaallee jira. Wanni nuti ilaaliin hin jiru. Isa tokko laalle miti irra deebinee iyyuu ilaalla. Dhugaa dubbachuuf interviyuu kanas hojjechuudhaaf yeroo yaannu viidiyoota kee gidduu kana ilaalaan ture. Irra deddeebiidha. Ammasuma na kolfisiisu every time yeroon viidiyoo kee hedduu isaa ilaalu. Viidiyoon ati hojjettu kun garuu kontentiin isaa dursitee akka sila jette sana waan barreeffame wayii qaqqaba iskiriiptii wayii qaqqabamoo akka gaan barataa tiyaatiriittis immooshinii makee yeroo sana miira sitti dhaga'ame qofa waraabda yeroo baay'ee. Karoorsinee baana yaada kireet goona dursa yaada hojjechuu barbaannu san kireet goona sana booda diyaaloogillee kireet goona jechuudha. Hin barreessinu garuu diyaaloogiin achitti fayyadamu kana jedheen afaanumaan kireet godhee iddoo erga baanee booda immoo improve goone achitti uumnee hojjenna jechuudha. Yaadicha garuu dursa kireet goona adjasti godhanne jechuudha dura akkanatti hojjenna akkasitti hojjennee kaameraamaaniin kiyya immoo jira mucaa cimaan Taamiraat Darrib jedhama. Mucaa cimaa daayireektarasi. Isa daayireektii na godha yoo mooshiiniin fuula keenyarree dhufuu baate irra deebi'aa hojjedha kan nuun jedhu isaadha. Sirriitti tiiktookii ergan kaasee followersii 1,000 irraa kaasee amma ammaatitti mucaan wajjin jiru. Inuma baay'ee kan ajaa'ibu kaameraamaanii jabaa akkamii qaba mucaan kunii jedhee yaada yeroo baay'ee especially viidiyoo sin dhiyoo kana faa waraabaa jirtan jallisaa wajjinis kaan katiin qabu yookiin waan ciccitee walitti idaameen qabu miira namaa waan fudhatee deemu sirriitti hordofee waan jiru san yeroo sin sochootan yeroo lama taatanii hojjettan illee yeroo baay'ee argitetti yoo ta'e kaameraa lamaan maal hojjetama garuu inni kun miira dhugaa akka nutti dhagaamu akka audiensiitti akka nama si ilaalu tokkotti akka nutti dhagaamu godha dhugaa dubbachuudhaaf kaameraamaanii naaf yaadu baay'ee cimaadha jabaame mucaa cimaadha bakka guddaa geessa cheers jenneerra Taamiraatiin egaa erga sadarkaa kanarra geesse carraan fiilmii diraamaa kanatti itti fufuu jiraayi maal yaadda fiilmii guutuu jedheen jira osoo tiiktookiin eegaliin duraammoo Odaa Awaard irratti kan dhiyaate production. Inuma kan Odaa irratti dhiyaate? Odaa Awaard irratti yaa. Fiilmii lama dhiyaate fiilmii lamaan keessa lamaanuu kanuma keenya ture. Fiilmiin Du'eessin Duunee jedhu kanuma keenyatu injifate jechuudha gosa sadiin injifate. Fiilmiin ani irratti hojjetu immoo injifate. Du'eessi ani isarratti hin hojjenne isa lammaffaa irratti hin hojjedhe lamaanuu yeroo tokko dorgome jechuudha fiilmichi. Wow. So inni sun immoo stooriin isaa cimaa waan tureef inni mo'ateera jechuudha. TikTokiitu sirriitti si baase malee ani kaayyoon koo duraanii production wajjin ta'ee fiilmiiwwan garaagaraa siitkoomii eegalamanis turan gama DSTVtiin jechuudha achirratti sirmaadhee hojjetameera garuu baalee amma immoo TikTokiin dhufee immoo dandeettii koo bal'inaan akkan uummatatti agarsiisu carraa naa uumee jira jechuudha. Namoonni baay'een TikTokiin bakka yaada namaa taalentiin namaa itti mul'achuu danda'udha jedhanii warri yaadan jiru warra akka koo. Warri tokko immoo yeroo namaa waan qisaasessu wayiitii jedhanii. Ati TikTokii akkamitti ilaalta? Pilaatfoormiin TikTokii siif uume
ittiin guddachuudhaaf taalentii kee mul'isuudhaaf yaada si keessa jiru sirriitti uummata biraan ga'uudhaaf hammam na fayyadeera jettee yaadda? Ana guddaa na fayyadeera, hedduu na fayyadeera. Anan wantan yaadi duraan yaadirra caala TikTokiin irratti gama TikTokiitiin dandeettii koo fidachuun koo moora akkan sirriitti ba'uuna taasisee jira. Ijoolleen biraas baay'een jiru. Ijoolleen na waliin irree taalentii isaanii gama TikTokiitiin mul'isan hedduu jira jechuudha. Namoonni tokko ani firan qabu, nama na gargaaruun qabu, hiriyaan qabu TikTok irratti jechuun silaa ani yaada cimaan qaba, kaaraakterii cimaan tattaphachuu danda'a, barreessuu nan danda'a, sirbuu nan danda'a jedhanii yaadu. Maaliif fayyadamuu dadhabanii maal jettaa yaaddati? Anis akkamittiin fudhadha seeti. Dursa ani yeroon TikTokii eegalu namoonni na cinaa jiranii aartii irratti akkan hojjedhu warri beekanii idea baay'ee naa kennaa turan jechuudha. Maaf sirbitu lipsingiin hojjettu naan jedhan. So sanii moti kennaan kiyyan hojjedhu hin jedhin. Yeroo baay'ee eegeen sii galee kanan gama kaaraakterii kana sirriitti uumnee yaada kana sirreessinee gama TikTok itti finne jechuudha. Ani yoon hojjedhellee aktingii qofaanan hojjechuu barbaada. Waan biraa keessa galuun barbaadu. Namnis kan uummatattis bahee namni ittiin na beekuu barbaadu aktingii fi aktingii qofa jedheen. Jettee of murteessitee muradheen jira. Ijoollee baay'een isaanii bakka warri na cinaa jiran bahanii gaafa arganii maaf atiin hojjenne hin dandeessa bar maal akkasii naan jedhu. So ani yoon hojjedhellee aktingii qofa. Aktingii immoo akkamittiin TikTok irratti hojjechuu danda'a kan jedhu mucaan Taamiraat jedhamu kana wajjin yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan haasa'aa turre jechuudha. So kaaraakterii akkamii finnee dhufnu kan jedhu. Sana booda kaaraakterii Shawaangizaa jedhamu kana stage irratti ittiin hojjechaa ture siin jedheera. Maaf kaaraakterii kana fudhanneetu gara TikTok ittiin baane kan jedhu yaada finnee dureessa. Kanaaf Shawaangizaan TikTok irratti waan uumame miti dursitee waan dursayyuu jira. Dursayyuu stage irratti tiyaatiraan ittiin hojjechaa ture kaaraakterii kana jechuudha. Fidee gama TikTokitti gaggabaabsinee filuu eegalle jechuudha. Nu fedhaata shoo. Kinoo argate gammadaa shoo. Kinoo. Si dhufe shawuuki. Dhufe gaa kinoo shoo. Asii miti. Shawu. Dhufe gaa. Inni buufeete miti. Dhufe gaa kinoo. Sirraan ta'e akkamittan akkasirra ga'e osoo agartee. Akkamitti akkasirra ga'e osoo agartee shoo. Shawu sila sitti meen jira gurbaan kuni si jala daa'imman biratti si ergee miti jechuudha. Intaare ka ani maali hiila bitti rakkana bareedu. Gite kan itti dhufe. Akkam jechu garuu. Naguma. Sinirraa bareede. Dhokattee dhufte moo? Omtuu na nagarree godhe sodaatini. Daa'imman si nagarre? Hin nagarre. Si duuba akka hin dhufne ishiinis. Ishiinis akka hin dhufne amma daa'imman fi Ambarbireen akka hin dhufne qofa nurraa eegi malee warri kun. Ambarbireen eessaan deema naan jedhee waan ta'e guduunfata garuu bakka deemu hin beeku tumaanin bira darbeetu dhufe. Ila akka gootu kaayi nama guddaa wajjinan jiraatire akkitti na eegi nan dhufa. Dhaqi wayyaa dhaqi kaayi. Kaayi kaa. Maala godhaani ani garuu natti garuu maala godha itti fuufatti gammiyye. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebiriidhaan naaf ergi. Teelebir ingeejii qabatee dhufeera. Teelebir ingeejii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasa'aa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teelebir supparaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama. Teelebir Itiyoo Telekoom. ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'amaa? Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuun ni dandeessu. Nagahee isinii kennee ergaa barreeffama moobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisaadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. The perfect view. Jalisa baga nagaan dhufte gaa. Baga nagaan nu eegde. Shawuun si gatee dhufe. Nagatee dhufe. Ani nagee. Dhufe. Baga dhuftee nu naasifte. Baga dhuftee. Qophaasaa gaafachuun
sirrii miti jenneeti amma jallisaa shawuu namni beeku jallisaa adda baasee hin beeku yaada jallisaa fiduun kun eessa dhufe hin dhabamu jallisaan shawaan gizoo jalaan dhabamu jallisaa gaardisaati jala deemee waan barbaadu guutafi akkamittiin dhufe atamma nama yaada akka sila dubbachaa turre nama kaaraakterii mataa kee taatoo hedduu taatee ofii keetii nama 3 4 5 taatee hojjechaa nama ture nama biraa nama addaa wayii tokko fideen ofitti dabalee waliin hojjechiisa jettee akkamittiin yaadde xiqqoo miirri ofittummaa wayii sitti hin dhagaamne baay'ee inni hedduu hiriyaa kiyya waliin guddanii daa'imummaa kaasee ganda tokkotti waliin guddanii akkasii waliin barannee hojii kanarrattis immoo ani gaafan kaaraakteriiwwan 3 4 5 hojjedhu sanii nama na cinaa uffata waan yaadanis uffata iddoo sirreessu production keenya keessa innis dubarra tiimii keessa ture gaafamu ani hojjechaa deemu gama YouTube'tti waan dhufnuu fi fuulli isaa sirriitti baramuu qaba kaaraakteriin kan immoo TikTokidhaan sirriitti namni baruu qaba jedheen fidee dandeettii isaas waan itti amanuuf waan immoo innis aartii irra jiruuf soo carraa kana waan wajjin fudhatee jedheen jechuudha nama hedduudhaaf carraa kenneen jira mucaa diimaa sunis nu waliin hojjeta daa'imni sun gara fuulduraattis immoo nu waliin ammas itti fufa jira jallisa gaatee gara kana dhuftee durmaa egaa hiriyummaan keessaa naan immoo isatu si waame immoo situ si waliin hojjedha jedhee dhufeeyyuu jedhee yaadaan ture yeroo inni kana hojjetu garuu ati immoo kophaatti waan yaadaa turte qabda turte immoo akkam turte gara TikTokittiin osoo hin taane jalqaba nuti akka gareettis walumaan kan hojjechaa turre kolleejis wajjin baratan miti kolleejis waliin baranne atis tiyaatirikaal aartii teemisitti waliin kan baranne jechuudha gara aartiittis osoo hin dhufin jalqaba nuti ollaadhas maatiin keenyas walitti dhufa daa'ummaadhaanis waliin kan guddanne gara aartiittis dhufnee immoo TikTokis osoo hin jalqabin isteejii waltajjiiwwan garaagaraa walumaan kan hojjechaa ture isaan booda maalidhaa karaa TikTokittiin wanti yaade hin jiru ture garuu karaa waltajjiitiin akkasuma immoo fiilmiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf yaada baay'eedha kan qabaa turre gara TikTokittiin yaadne maalidhaa ani baay'inaan miirri kiyya gara siireesiti kan deemu koomedii kanarratti baay'inaan hin jiru sirumattuu harkisanii taa'anii fi laafiyaas jallisaa na godhan malee siireesidha viishuwaaliin kiyyas baay'inaan kaaraakteriin ani taphadhus siirees kaaraakteroota turanii karaa jallisaa kanaan dhufnee amma immoo amma ta'e naafii wajjiniin hojjechaa irra jechuudha. Egaa shawaan gizaan yookiin naafii adda already nama duraan hojjechaa ture I think yoo xiqqaate waggoota lamaan kana waggaa tokko qofa TikTokii erganii galee jira kana keessa. Ajaa'iba waan waggaa tokko hin fakkaatu garuu dhugaa dubbachuudhaaf gammadaa shoo wajjin eegalte walumaan eegalle jechuudha so waan yeroo dheeraa wayii hojjette wayii fakkaata inni already beekameera kaaraakteroota ittiin beekamu qaba isa wajjiniin hojjechuun kee amma already kaaraakterii beekameef nama beekame wajjin hojjetu carraa kamiin uumeera jettee yaadda ammarratti jechuun kan yaaddamuudha oli maaliif inni jalqaba irratti waan iddoo hojiiwwan baay'ee waan hojjetee fi ammarraan dhufuun kiyya anaaf carraa adda uumeera iddoo baay'eetti amma namoonni sirriitti kan beekan jechuudha maaliif inni jalqaba irratti hojiiwwan baay'ee erga hojjetee booda erga hojjetee boodadha ani kanan dhufe jechuudha kun immoo ana wal naqabee jira kanaaf namoonni baay'een amma sirumattuu shaawus hin jedhanii shawu maxxee wantoota akkasii karmarratti shawu maxxee kanaaf anaaf carraa guddaa na uumee jira jechuudha baay'een itti gammada duraanoo maal hojjechaa turteeti waan aartii makan isuma wajjin waan hojjetamu cinaatti maybe hojii biraa fa'aa waan yaalte qabda turte yookiin TikTokiidhaan sirba fa'aa fakkeessanii liipsingii fa'aa waan kana wantoota akkasii yaalle garuu tiyaatirawwan diraamaawwan akkasumas immoo YouTube irratti hojiiwwan gaggabaaboo diraamaawwan fiilmii hawwii jedhutu qaba. Mucaan taammee nama hiriyaan keenya kun nama jechuun humna guddaa qabudha. Fiilmii hawwii jedhus barreessee achittis hojii sanis waliin hojjenneeti kan jirru. Isa waliin hojii san hojjenneerra diraamaawwan garaagaraas gaggabaabas dheeras
Asitti Finfinnee tireen diraamaa tokko hojjenneerra abdii urgufataa kan jedhu tokko ni jira. Diraamaa akka Oromiyaatti naanna'aa tureeyyudha. Diraamaa isaa irratti wantoota akkasiidha. Amma irratti immoo hojii fiilmiiwwan Turkii gara Oromiyaatti hiikuu hojiiwwan akkasiitan hojjedha istiidiyoo jechuudha. Sagaleedhaan voice actingidha. Fiilmiiwwan Turkiiti gara Oromiyaatti jechuudha. Wantoota akkasiiti. Gaafa afaan Turkiin shaashashaa jira. Akka jechaa jira. Innis miira barbaada. Fiilmii namoonni baay'een Qaanaa TV jedhan kan afaan Amaariffaanis ture. I think afaan Oromootiin amma baay'eetu hojjetamaa jira. DSTVtiin Channel Plus. Warri kun amma namootaaf kan hin galle callisameetuma waan dubbatamu wayii tokko miira wayii waan barbaadu natti fakkaata. Namtichi akkam jirta jetta taanaan hin ta'u waliin sagaleen isaa fi miira achi jiru sana fiduun suni hammam jabaata hammam immoo si barsiiseera waan duraan yaadaa turteerra wantoota baay'ee fakkeenyaaf nuti jalqabarraa hojii istiidiyoo irratti baay'ee muuxannoo hin qabu. Teessee sagaleedhaan aktiingii hojjechuun baay'ee ulfaata. Maaliif viidiyoo ilaalaa hojjetamti? Viidiyoon ni jira sagalee isaanii dhaggeeffattaa asiin immoo ni dubbistaa miirri sun walitti dhufuu qaba jechuudha. Gaafa immoo akka waltajjii irree wayya maaliif seete qaama keetti si fayyadamtaa aktii gootaa wantoota garaagaraati. Garuu gaafa istiidiyoo san ta'u sagalee kee qofa fayyadamta. Teesseetuma akka nama fiigaa jiruttis akka nama jiruttis akti godhu. Isaan waan ta'eef waan baay'ee jabaadha. Muuxannoo baay'ee siif kenna jechuudha. Muuxannoo duraan qabdu irratti baay'ee wanta baay'ee si dabala. Jallisaan egaa maqaan Shawuu yookiin Shawangizaa maqaan isaa dhugaan naaf yaadi. Jallisaan immoo maqaanuma dhugaayyuu waan dhabe wayiin nutti fakkaata. Sababii naaf yaad ta'uyyuu kan barree TikTok accountiin isaa naaf yaad waan jedhuufi maqaan mucaasaa kanaan ni sirriin naaf yaadi jechuudha jenneetuma qabanne an akka kootti. Maqaan Jallisaa immoo completely badee jira. Maqaan Jallisaa dhugaa eenyu? Maqaan Jallisaa Yuunaasiin jedhama. Maqaan koo Yuunaas Wokiin jedhama. Baay'inaan amma fakkeenyaaf namoonni TikTok irratti na beekanii Makiyyaan beekani jechuun Yuunaas nama Yuunaas jedhamu beekan jallisumaan kan na beekan jechuudha. Maqaan koo Yuunaas jedhama. Egaa inni biraan baay'ee wanni nama ajaa'ibu Jallisaan erga sitti makame fuula Jallisaa tokko. Fuulli Jallisaa waan fuula machooftu wayii tokko fakkaata. Fuula nama kabalame wayii tokko si fakkaata. Wanni addaa sin gootan jira fuula isaa kana akka kana gochuu irratti. Yaadata tokkotu karaa irratti nu dhaabeti. Naaf fedhina. Jallisaa dabaddabaati kan hojjisiistu. Fuula isaa mammadeessaa hojjisiistu. Maada fuulli isaa diimataa wayiis qaba. Maada fuulli isaa jechuun egaa fuula kee yoo silaalu fuula noormaaliidha amma yeroo akkasitti silaalu. Viidiyoo sana irratti garuu feeshaaliin inni hojjeta gaafa aktiingii hojjetu ciminni isaa inni ani baay'ee kanan ajaa'ibsiifadhu feeshaalii sirriitti hojjeta. Fuulli isaa akkuma fedhe godha fuula akka barbaadetti fuula machaa'u gochuu hin danda'a fuula aarii gochuu hin danda'a fuula gowwaa gochuu hin danda'a. Fuula isaa sirriitti itti fayyadama feeshaal sirriitti hojjeta. Fuula isaa akkanumatti baateen deemu akka keenya. Isarraan kan ta'e ta'uu danda'a. Kaameraamaanis yeroo baay'ee fuuluma kee waraaba rakkina isaan beeku. Fuuluma irratti lakkina irraa isarraan kan ta'e natti fakkaata. Malee egaa machaasii miti. Egaa Jallisaan dhufee viidiyoo kee irratti hammam bareedinas haa ta'u waan kontentii hojjettu irratti waan haa dabaleera jettee hammam yaaddaati naaf? Dabaleera viiyuun keenya iyyuu kan duraatirra ammoo kan ammaa kun immoo sirriitti ol kaa'adha jechuudha. Guyyaa tokko keessatti namni 500 ol ilaala viidiyoo keenya gaafa poostii goone jechuudha. Viiyuu guddaa dabaleera. Anaaf inni kan hojjenne yoo xiqqaate walii gala gara viidiyoo 15 ta'a. Viidiyoon 15 kun viiyuu gurguddaa qaba. Gamiilee 3 kan qabu jira jechuudha. Erga Shawuu maxxee jedhu viidiyoo sana hojjennee booda isuma waliin hojjechaa jirra. Shawuu maxxee himattaane akka inni itti jedhu mataan isaa kaaraakterii sana irratti baay'eedhuma ajaa'iba ture. Namoonni hedduun
sagalee sanaan iyyuu hojjechaa turan. Hojjechaa turan asirratti baay'ee vii guddaa an argatan jiru TikTok irratti trend godhanii turan sagalee sana iyyuu jechuudha. Meeqadha TikTok irratti view guddaati argatteen gammatte? Miliyoona 3. Miliyoona 3. Viidiyoon tokko qofti kan nama bira gahe. Miliyoona 3 jiru. Baay'een isaanii miliyoona 3 miliyoona 2.7 akkas isaantu baay'atu. Miliyoona yoo xiqqaate gara gama torbii ji'oota kana darban kana keessa viidiyoon jira baay'een isaa torbee takkittii fi lamaan kan haasoo ta'e malee torbee san dura kan jiran baay'een isaa kan hedduu nama ajaa'ibu immoo viidiyoo beeksisaa isin hojjettan mataan isaallee miliyoonaan ilaalama. Beeksisni baay'een isaa miliyoona 1.5 1.2 akkasii ilaalama. Laayikii 100. Kanaaf carraa kanaan dhaabbileen gurguddoon nu daawwachaa jirtan hojjechuu danda'u. Naaf yaadii wajjiniin yoo hojjettanii view baay'ee ta'e miiliyoonotaan ta'e yeruma sanatti isin bira gahaa jennee. Guyyaa 2 fi 3 keessatti aga kana kan laallama. Guyyaa 2 fi 3 keessatti miliyoona 1 wayii ilaalama. Maal ta'a viewun kun gara YouTube'itti ta'as galagalee. Infinne jennee yaadna odeensii keenya TikTok irra jiru kana gama YouTube'itti fiduun keenya nool. Yoo gama sanatti dhufee maallaqas galiis gaarii argachuu dandeessa jedhee yaada. Carraa kanaan warri YouTube keenya subscribe godhanii nu daawwachaa jirtan TV-dhaanis haa ta'u YouTube-dhaan Reessaa Miidiyaa subscribe godhaa jennaan. Maaliif subscriptioniin nuuf biddeen keenya akka nuti jabaannee hojii keenya hojjennu nu taasisa. Jallisaan eegaa waliin hojjechuu keessatti mudannoo adda addaatu nama mudata. Waliin hojjechuu kana keessatti mudannoonis mudate adda yaadattu jira jallisa. Mudannoo addaa shawumattee yeroo hojjennu. Shawumattee? Shawumattee na hojjennu. Yoo xiqqaate yeroo ja'a akkasii kan irra deddeebineetu waraabne jechuudha. Waraabbii masaayyuu? Waraabbii masaa jechuudha. Maaliif irra deddeebiin? Maalidhaa? Maxxa'uu didee? Kofalla malee ofii keenya. Gaafa shawumattee jedhu achumaan shawangizaan hin dhufa. Badee nibirata koo nuti kaameramaan da'anii kolfaan. Anis deebiseen kolfa. Innis deebi'ee kolfa. Sadeen keenya kolfitaatis deebi'ee. Inni danda'u viidiyoo baay'ee irratti annan kolfa ofii kiyya deebi'ee. Viidiyoon keessi kolfisiise jechuudha. Anaan na kofalchiise taanaan namni amma akka itti kolfu waan an beekuuf jaaladheen hojjedha sirriitti. Dadhabee yeroo baay'ee irra deddeebinee nan kolfa. Viidiyoo baay'ee isaa nan kolfa hin danda'u. Kolfan danda'an ofii kiyyaaf. Atiyyuu baay'ee afaan godhaan sirriitti kolfa. Ganama TikTokii halkan sa'aatii 9:10 nan ka'a. Riba gaaf tokko gaafan dafee rafee halkan bariirra waanan yeroo baay'ee halkan irra fudhafee haga saa 9 nan tura. Gaafan immoo dafee rafee maal goota laayivii faagalta TikTok? Iskiriiptii baay'ee barreeffanna. Iskiriiptii fiilmii gurguddaa qabadhee dhufaan jira amma bara 2017tti kan hojjetame jechuudha. Bara kana keessa hin hojjenne jennee tureeyyuu haalli piroodaakshiniin hin mijanne amma immoo iskiriiptiiwwan biraas itti daballee siitkoomii immoo ittiin dhufnus jiru jedheen jira. Isaan adjasti gochaa galgala baay'ee turre dafnee rafu. Guyyaa hundaa mati garuu guyyaa torbee keessatti guyyaa 3 fi 4 hin turre halkan. Atoo akkasuma halkan warra turmoo warra ganama ka'uuti. Ani baay'inaan rafiitti nan beeka. Riba jaallata. Riba jaallata. Nan rafaani baay'ee sin turu. Yoo baay'ate amma 5 amma 6. Isaan garuu ni turu. Taa'eenis ni jira. Dargaggoota gaa akka keessanii kana amma TikTokiidhaan taalentii isaanii agarsiisanii cimina hojii hojjechuu nan danda'a. An dandeettii guddaan qaba jedhanii yaadanii sababii adda addaatiin cinqamanii danqaraan itti baay'atee jiruuf ergaa akkamii qabda ati? Amma duraan wantoonni baay'een ni ulfaatu. Nutis wanta baay'ee waan agarreef jechuudha. Garuu namni kamiyyuu amma dandeettii qabuun karaa TikTokiitiin hojjechuun wanta hedduu barbaadu san ga'uu danda'a jechuudha. Maaliif TikTokii osoo hin jalqabin nutis fiilmii hojjechuudhaafis tiyaatira hojjechuudhaafis irratti hirmaachuudhaaf wantoota baay'ee argaati kan turre jechuudha. Odeeshiin amma fakkeenyaaf ni waamama odeeshiin Finfinneettis ta'e guyyaa guutuu achi ooltee yookaan dugda keetiitu waraabama yookaan immoo osoo waraabamin deemta. Guyyaa guutuu jechuudha. Hin dubbattu bara. Osoo dubbattee bareeda rakkoon qabu. Jecha takka hin dubbattu. Fiilmii si hojjechiifna jedhanii si waamu. Odeeshiniin ni baay'ee yeroo tokko tokko fiilmiin ni jira jedhamee too namoota ni barbaadan jedhanii ni waamanii
Atis immoo fedhii waan qabduuf waan itti barattees waan itti dhamaates waan ta'eef ni deemta. Achi deemtee guyyaa guutuu achi ni teessaa aduu keessaa maaliin hin jiru isaan booda jalqabarra guyyaa itti aanutti koottaas hin jedhan. Ni deemta. Akkasitti muddannoo baay'ee. Kiiloomeetira dheeraa deemtee dhufte. Konkolaataa meeqarra deemtee dhufte. Kana waan ta'eef amma immoo wantoonni salphaadha. Namni nan danda'a jedhu karaa kamiinuu yoo ta'e karaa aartii qofas miti. Karaa kamiinuu humna qabaa yoo jedhee wantoota saniin hojjeteetoo milkaa'uu ni danda'a jechuudha. Kana waan ta'eef namni dandeettii nan qaba jedhu gara tiiktookii hojiiwwan isaa hojjeteetoo sadarkaa gahuu barbaadu san ni gaa jedhee nan amanaani. Maaliif argaa jira waan ta'eef. Jallisaan garuu shawuu wajjin hojjechuunsaa jallisaan akka of hin taane isa taasisuu danda'a laataa jedheen shakkaa yookiin immoo ati natti himuu dandeessa lakkii inuma waan carraa gaarii naa uumeera akkan sirriitti of argadhu na taasiseera waan jettu jira. Anaaf carraa gaariidha. Maaliif baay'inaan ani gara koomeedii kanatti nan rakkisaa ture. Jalqaba irrattis yeroo jalqabdu baay'een isaan rakkisaa ture. Garuu ammarra immoo kaaraaktarii nan hin beekne tokko kanaan dura kanan hin hojjenne tokko sirriitti akkan hojjechuu danda'u karaa naasaaqaa deemaa jechuudha. Kanaaf karaa naasaaqaa waan jiruuf karaa koomeediittiinis amma ta'e muuxannoo akkan argadhu naaf godhaa jira waan ta'eef carraa guddaa naaf uumaa jira. Ammas immoo karaa yuutuubiitiin siitkoomii garaagaraa hojjechuudhaaf yaadarra jira waan ta'eef achirrattis immoo hojii babbareedoon hojjennee yaada. Kanaaf anaaf carraa na uume malee wanta na biidhee tokko hin qabu. Gaangisaa jallisaan yeroo baay'ee si rakkisaa jira. Akka inni si rakkisnee fi dargaggoota biraafis immoo dhaamsa akkamii qabda? Anaan irra caala daayireektara rakkisaa ture. Inni feeshaaliin keenya waan dhufne aktingiin keenya waan dhufne irra nu deddeebisa. Maafii waan itti namanne feeshaalii keenya kan laalu isa si galee sirriitti. Amma namoonni baay'een kan rakkatanii viidiyoo ofii namni ogummaa hin qabne tokko waraabee in beeku amma wanti jaallatamaa kan godhe hojii keenya inni guddaan ogeessan deeggaramuu isaati si galee ogeessan deeggaramuun isaa hojiin keenya akka jaallatamu ta'eera TikTok irratti isaa ta'u amma guutumaan guututti aartii waan saayinsii aartii keessa jiru fayyadamneeti miti kan miidiyaatti baane jechuu jedhaan jiru garuu amma ta'ee ogeessan deeggarree lookeeshinii isaa nuuf filannee feeshaalii keenya diyaaloogii nuti fayyadamnu diyaaloogii kireet goone yeroo baay'ee fanan godhu jechuudha akkuma amma duratti istimisan isa gochuun keenyayyuu ogeessi waan nu cinaa jiruuf moor immoo kana caalaa amma piroodakshinii keenya keessatti ogeessota biraas hin dabalan ogeessota ciccimoo kireetiif ta'an baay'ee dabalannee waan kana caalu ergaa gurguddaas dabarsinee uummata keenyas bashannansiisnee gara fuulduraatti seeksas taanee yaada jechuudha jallisaa waliin. Yeroo baay'ee yeroo namni guddatu yeroo namni sadarkaa olaanaa irra gahu hinaaffaan waliin hojjechuu dhabuun amma kan baay'ee si dinqisiifadhu akkaataa itti jallisaa fidde ijoollee kan biraallee of jalatti fiddee waliin hojjettu kuni miira akkasii kana eessaa dhufe siin wanni si mudate jira gara jalqabaarra otoo ati beekamtii hedduun argatiin wanti chaalenjii si godhee akkati baay'ee fuulduratti hin deemne si taasise waan jiruuf ati immoo carraa namootaaf baay'ee uumuudhaaf si kakaase. Sanaafan carraa namaaf uumuuf kaadha. Wannan keessa darbee dhufee waan an beekufan. Dadhabbii guddaa amma namni baay'een gaafananii sooshaal miidiyaa kanarratti hojjedhu TikTok irratti hojjedhu wantuman lafaa ka'e callisee iddoo kana dhufetti fakkaata. Biyyee nyaanneeti. Garadii meeqaa nama meeqaa taaneeti si galee osoo hin jaalatiin karaa ani bakka kana gaya jedhee yaadu karaa isa waan ta'eef nama meeqaa garadii ta'ee nama meeqaa mataa gadi qabadhee arraffamaa xiqqeeffamaa hin dandeessu jedhamaati. Yeroo hojii akkasii hojjettu hin dandeessu jedhamaa mataa gadi qabattee eessayyuu hin geessu jedhamaati kanan as dhufe jechuudha bakka kana gahe. Iddoon amma irra jiru kun anaaf gaadha jedheen fudhadhu 0% dha dhugaa sitti muudhaaf. Sanaafan of mul'isuudhaaf kanan hin kaa'u. Yoo xiqqaate garuu akka hojjechuu dandeessu amanee jira keessi koo amanee jira hojjechuu nan danda'a gara fuulduraattis immoo kana caalaa hojjechuu akka hin danda'u amaneen jira sanaaf malee bakki nama gahe kun
anaaf bakka guddaa gahee jira uummanni biyyi hundi na beekee jira jedheen fudhadhu sanaafin akkasitti of xiqqeessee gadi bu'eetu uummata keessatti akkasitti hojjedha si galee malee akka nama kaanii namni fooleersii 200 qabatee bar manatsirii bilaakii uffatee keeppii kaawwatee suufii kaawwatee karaa cufee deema bara akkasii miti amma maaf wanni keessa darbe sana waan an beekuu fi akkas gochuu hin barbaadu ijoollee kaanis immoo ijoollee dandeettii qabaniif carraa uumuu kanan barbaadu isaanis akka koo banna kana keessa darbanii jiru jedhee waan amanuuf sanaaf ani nama tokkoof karaa inni itti beekamuu fi karaa inni dandeettii isaa ittiin beeksifatu yoo ta'e ittiin gammada so namni inaaffaan hin jiru kan jette inaaffaan baay'eedha cinuma keeyyuu inaaffaan hin dhabamu inaaffaan immoo iddoo fagoodhaan dhufu biyya alaarraan dhufu namuma si cinaa jiru sitti inaafa san immoo kan mo'achuu dandeessu ati oduusaa inaaffaasaa dhiistee callistee hojii kee yoo kan hojjettu ta'ee deebisee inni borusiif waa'ee keessan isatu ragaa baha jechuudha amma si xiqqeessuu danda'a dandeessisiin jechuu danda'a yookaan immoo karaa isaa tiraanis dhufte yoo ta'e natu fide jechuu danda'a garuu galagaree inni waa'ee kee haasa'uunsaa waa'ee kee haasa'uunsaa ati waan gattee deemteef waan beekamteef waan hojii kee sirriitti hojjetteef so an ergaan nama biraatiifis qabu jechuudha ijoollee akka koo ammarratti gadi jedhanii boruu isaanii tilmaamaniitu ammarratti gadi jedhanii jiraniif jechuudha ammarratti gadi jechuun isaanii boru ol jechuudhaaf so waan san ta'eefu osoo abdiin kutiin gadi jechuu isaanii amananii osoo abdiin kutiin boruu isaanii yaadanii hojjechuu qabu jedha akka keenya kana jechuudha. Ergaa baay'ee guddaadha. Jallisaa amalli addaa ati naaf yaadirraa horatte yookiin argatte ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'ama? Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagahee isinii kennee ergaa barreeffama moobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf tolchi. Teelebirrii? Teelebirri ingeejii qabatee dhufeera. Teelebirri ingeejii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayilaa wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebir supparaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama teeleebir Itiyoo Telekoom. ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'ama? Maallaqa galfachuus ta'ee baafachuu ni dandeessu. Nagahee isinii kennee ergaa barreeffama moobaayilaan kan isin beeksisu waan ta'eef amansiisadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teelebirriidhaan naaf tolchi. Teelebirrii? Teelebirri ingeejii qabatee dhufeera. Teelebirri ingeejii kafaltiirraa bilisaan jaallee fi fira waliin. dhuunfaadhaan yookaan gareedhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayilaa wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebir supparaappii pileestoor yookaan appistoorii irraa busaatii fayyadama teeleebir Itiyoo Telekoom. Jallisaa amalli addaa ati naaf yaadirraa horatte yookiin argatte namoota biraarra baay'ee hin jiru jettee ati yaadduu fi iddoon inni kunoo carraa namaaf kennuu isaa kanarratti yaada kee dhaga'uu barbaada. Tole egaa ani fi naafin yoo baay'ate umurii keenya gimmaasha akkasuma ta'e waliin jiraanneeti kan jiru jechuudha. Mudannoo baay'ee sin qabna. Daa'ummaa keenyarraa jalqabee wantoota baay'ee dabarsineerra jechuudha. Naafin na cinaa waan jiruuf yookaan immoo ana waliin waan hojjetuuf osoo hin taane akka namaatti amala namoota baay'ee bira hin jirre kan naafii bira jiru jechuudha. Keessattuu naasuun inni namaaf qabu
wanta jira miti namummaa kan jedhamu keessa keetitti naasuun inni namaaf qabu si ajaa'iba. Nama kamiyyuu akkana akkanan jedhu namummaa keetiin dhaqanii ofitti si qabu. Amma yeroo hunda namoonni iddoon itti argamu intilmaman iddoon itti argamu yoo siin jedhu lormaanidha inni akkana bakkana ta'uu qabaan akkana wanta jedhamu sammuu isaa keessatti hin qabu. Kun hojii kee waan ta'eef nu hojjedha malee aaktii biraatti agarsiisuuf miti kasiin jedhu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu yoo dhufe isaaf namummaa isaatiin dhaan kan fudhatu malee abaluu akkana maalidha wanta jedhu san hin qabu. Isa kana sirriittan isaaf jaaladha. Baay'eetti jechuudha. Jechuun naasuu guddaa namaaf qaba. Sirriitti ati nama sirrii taanan nama dhugaa taanan abaluu abbaa feeti ta'e inni bakka kee dhaabbata jechuudha. Sana waan ta'eef amala isaa kana sirriittan jaaladha. Isa kanaadhas wantoota baay'ee akkanii waliin hojjetu. Anis egaa waliin turtiin keessan daa'imummaarraa eegale kuni fuulduratti hojiiwwan gurguddaa aartii Oromoo keessattis immoo bu'uura ta'uu danda'an fakkeenya ta'uu danda'an akkasin waliin hojjettan akkasin milkii gurguddaa argattan deebinee immoo gammadaa shoo irratti immoo milkiiwwan waa'ee fiilmii keessan gurguddaa fuulduratti isin hojjettanii uummata bira ga'ee uummanni jaallatu hojiiwwan isin fuulduratti hojjettan hedduu isaa akka deebinee waliin mari'annu abdii jabaan qaba. Guyyaa har'aa garuu daangaa yerootiif qofa waliin dubbii keenya hedduu bareedaa fi mi'aawaa kana asirratti cufuufan dirqama. Egaa Naafee Adii fi Yoonas Jallisaa fi Shaw nama afurii wajjiniin haasa'aa oole har'a keessummaa gammadaa Shaw guyyaa har'aa taatanii waan dhuftaniif yeroo keessan aarsaa gootanii na biratti waan argamtaniif immoo ulfaadhaa galatoomaa naa jiraadhaan siniin jedha. Ayyaatillee nu kabajjii nu affeeruu keetiif hedduu nu galatoomi siin jenna. Guddaa nu galatoomi. Walagarraa walitti deebinee abdiin qaba. Walitti deebina. Guddaan akka walitti deebinu abdiin qaba. Inni reen nagatee dhufe garuu irra ga'e. Bira keessatti dhumarratti. Annee shaawuu akkatti bareedaa abbo. Utiin afidde shawu. Ilma koo balbalin jedhini bilejiinii keessatti ilaalamaa jirta achi garagalii taa'in dhufa. Bilejiinii. Ana dhuffaadha fidii dhufe. Harka kee kana godhadhu taa'u. Akka sirraa'i. Saree gammeen eessa dhufu? Inni dhufaa wannoo dhaquu gadi ba'ee inni dhufa inni achi ilaalin jedhe. Akkanatti moo? Akkanatti moo? Gammee dhufe naa jecha kana. Baay'ee beekaa itti yookaan ta'uu baate baay'ee. Maaliifan baay'ee laafatti hin dhufe shawu hin bahu. Sirumattuu hin bahu garuu maa turee shawu. Ijaarachi ilaali. Ijaarachitti wannoo keessa footoo keessa ilaaliin dhufa gammeeni. Sammo. Achi ilaali. Amma si gaafata gaafii faa si gaafata. Hin deebiste. Gaafii maali? Waa'ee olaa baddeessanii yoo si gaafate hin beekne. Hin beekani shawu hin beeku maata hin beekareen beekaa? Beeka hin beeku. Hin beekte. Hin beeku akkanumatti hin beeku. Hin beeku. Qabatate. Shawu maal nu gaafataa? Waan ati dhamaatti qabata. Shawu ani suuta hidhiikoota. Nan deema shawu. Innis ture anis nan deema. Nan deema. Gamme. Akkam. Gamme. Naguma. Gamme eessatti ariifatte kaa. Maal jettitu mukatti maaree turii siree. Akkanuma si. Jallisaa obsa qabaadhu jedhee shawuun gaafa hundaa sitti hima. Akkamitti kun sii galuu dadhaba qoy. Tole nan obsa maali. Hin dhagab. Sammuu kana sammuu wannoo qabate taa'e. Tole gamme. Galatoomi. Tole. Jalaan ture miti. Koo inni turte haa ta'u kanatu na muddaa jira. Kan adeemu namichi kun. Adeemu. Inni gamaa kun. Dhugi bishaani. Dhugi. Araqee seete. Akkamiree shawu. Jirra yammiyyee. Jallisaan kun akkamitti akkanatti rakkisa qoy. Na rakkisuu xiqqaadhaa nama namaa kinoo balbal jedhaa taayoo dhaniin hin taa'u. Sin dhaga'u.
amma be anno santu suusi anno santu qabe be mana tajji sani mana tajji wanni mama toji mana tajji sani fi gufiti achi shawul saasitti dubbatini GDC jedhamte miti tole nanni isa GDC nugu wani nugu gaaf takka takkan fuunfattee deebitaareen dhudhu yoo xiqqaate kurnaan takka damiyya itti fufati nu gaafadhu shawwatoo akkamitti tajjii gara tajjii innuga innis darbee dhuga wanni guddaan dhuguu danda'u san dhiisi gamiyyeetu mucattiin haadha sabaatti nagahin kana walitti galla asumaa baan dhiise rakkoon hin jiru shawuun baay'inaan bishaan dhuga bishaan dhugan isaan bishaan bishaanuma qofa dhuge bishaan qorraa kana dhugeetan boortiin kinoo dhufte ispoortiin hojjechaa jira samuuni ispoortii jalqabe dhuguma dubbachuuf ispoortii si barbaachisa haa ta'u kaama annoo jenna inneeti xiyyaaqee gaafessi gaafadhan jenneere xiyyaaqee si qopheesse hedduu maal mucaan kun akkanatti hin ta'u ilma goona mana ta'a yookaan gabbaay ka'iiti ka'i bayi meeqa shawuu maalan balleessere bayi hin taatati namatti bira ta'u mati fuulli keetu bayi ka'i bayi egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin hedduu bareedaa fi hawwataa ta'e waan hedduus kan irraa barattan keessumaa dargaggoota kana lamaanii wajjin kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture egaa shawuu fi akkasumas jallisaan turtii bareedaa gammadaa shooliin kan guyyaa har'aa taasisan asuma irratti xumurree torban keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa kan siniif seenu siniif ta'a egaan gammadaa shoo jaallattanii kabajjanii nu daawwachaa waan jirtaniif immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna namoonni gammadaa shoo gama yuutuubiin daawwachaa jirtan immoo yuutuubii keenya subscribe like comment share gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan isiniin jecha yaadaaf gaaffii kamiyyuu gammadaa shoo irratti qabdan ammoo karaa toora bilbila azala isiniin keenyuun haloo nuun jettanii akka nu waliin haasoftanii fi yaada keessan nuun geessan kabajaa olaanaadhaan isinitti dhaammachaa gammadaa shoo kan torban kana asuma irratti raawwatee jira torban gaarii qabaadhaa nama torbanii nu haa taasisu nagaa